Ani nuyi namaaf dhiyeessinu hammam fudhatama haa qabaatu, hammam gaarii haa ta'u, hammam beekumsaan kan badhaadhe haa ta'u, hammam tekinooloojii kan gonfate haa ta'u, garuu akkaataan ittiin nuyi qulqulleessinee namaaf dhiyeessinu baay'ee murteessaadha jechuudha. Nagaa isin gaafachuu hin dagannee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aa kan egaa waan nu waliin barannu viidiyoo editingii waan ta'eef waa'ee viidiyoo editingii waan tokko tokko sin jechuu dhufe akkuma nama dubbadhe gaafataa kanaan booda viidiyoo editingii wajjin barannaa. Kunis immoo CapCut fayyadamuudhaan viidiyoo editingii wajjin baranna jechuudha. Kanaaf waa'ee viidiyoo editingii irraa waa jechuu dhufe. Egaa yeroo nama keessa jirru kun akkuma nuyi beeknu yeroo real life irra gara virtual life itti dhufaa jira addunyaan keenya. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Yeroo namni itti qaamaan wal arguurra viidiyoodhaan wal arguu faayisaa jirudha. Yeroo kan social media jechuudha. Kanumaan kan wal qabatu baay'een keenya social media content creator ta'uun barbaanna. Garuu immoo akka barbaannetti gurra namoota dhagaanii gahuudhaaf baay'ee hanqata jechuudha. Fakkeenya jechuudha vaariyaalii baanee namoota baay'ee biraa dafnee qaqqabuudhaaf yeroo nuti fudhata jechuudha. Sababni kana keessaa tokko maalidha yoo jenne viidiyoo quality qabu nama biraan gahuu jechuudha. Ani nuyi namaaf dhiyeessinu hammam fudhatama haa qabaatu, hammam gaarii haa ta'u, hammam beekumsaan kan badhaadhe haa ta'u, hammam tekinooloojii kan gonfate haa ta'u, garuu akkaataan ittiin nuyi qulqulleessinee namaaf dhiyeessinu baay'ee murteessaadha jechuudha. So isaan keessaa tokko viidiyoo quality qabu akkamitti dhiyeessinaa kan jedhu beekutu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu viidiyoo quality qabu namaaf dhiyeessuudhaaf viidiyoo keenya sirnaan edit gochuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Yeroon kanaan dura darbe yeroo rakkisaa fi gatii nama kaffalchiisu ture. Innis immoo viidiyoo edit gochuudhaaf sooftiweerii gurguddaa nu barbaachisa. Akkasumas kompiitara baay'ee gaarii yookaan fooyya'aa ta'e nu barbaachisa. Amma garuu tekinooloojiin yeroodhaa yerootti update godhaa jira waanta ta'eef baay'eedhuma haala salphaa ta'een viidiyoo quality gaarii qabu edit goonee namaaf dhiyeessuudhaaf yeroon kun yeroo nu rakkisu miti jechuudha. Kana jechuun bilbila harkarraa qabna taanaan viidiyoo quality gaarii qabu hojjennee namaaf dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Egaa kanaafuu kanan guyyaa har'aa isin qabadhee dhiyaadhee akkamitti viidiyoo quality qabu namaaf dhiyeessinaa isa jedhu irratti xiyyeeffanna jechuudha. Jalqabarraa kaasee viidiyoo editingii informationii kan hin qabnes kan qabdanis professional karaa ta'ee viidiyoo edit gootanii akkamitti akka namaaf dhiyeessitan jalqabaa kaanii haga dhumaatti waliin ilaallachuudha. Sooftiweerii tokko nu barbaachisa. Sooftiweerii nu barbaachisu CapCut jedhama. CapCut baay'een keessan akkuma beektanii viidiyoo editingii irratti fiicharii baay'ee qabatee dhufaa jira. Kanaan dura akkuma sila dubbadhee ture Premiere Pro yookaan sooftiweeroonni garaagaraas jiru. Isaaniin fayyadamaa ture viidiyoo editingiidhaaf. Amma garuu yeroon kan CapCut jechuudha. CapCutiin addunyaa to'atee haala baay'ee salphaa ta'een viidiyoo editingii hojjettanii ariitiidhaan nama biraan gahuudhaaf CapCutiin baay'ee filatamaa jechuudha. Kan sababiin isaa immoo bilbila keenya irratti caannee haaluma salphaa ta'een waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaa viidiyoo editingii yeroo maqaa isaa lafaa kaafnu viidiyoo editingiin sadarkaa akkamii qaba? Maal fa'i kan viidiyoo editingii irratti hojjennu yoo jenne ilaalle tokko color grading yeroo jennu quality feesiin namni kun maal fakkaata? Dibanni isaa, fuulli isaa, kalariin isaa, gogaan isaa maal fakkaata kan jedhu isa bareechuudha jechuudha. Kalarii bareechuudha jechuudha. Color grading kan jennu kalarii grade goone jalqabaa kaanee haga dhumaatti light adjustment irraa kaasee haga dhumaatti kalarii grade gochuu jechuudha. Inni sadaffaan cutting and trimming yeroo jennu immoo viidiyoo gidduudhaan kunnee keessaa baasu jechuudha. Lafa iirarii qabu bakka dogoggorri uumamee jiru keessaa baasu, bakka hin barbaachifne kunnee keessaa baasu jechuudha. Inni sadaffaan overlay kan jennu yookaan biiroolii irra galchuu jechuudha. Akka jechuun immoo eeroolii fi biiroolii jechuun gamanumaan kanan isinitti himu. Eeroolii fi biirooliin maalni yoo jettanii eeroolii jechuun kunoo viidiyoo nama qarratee kallattiidhaan ani isinitti mul'adhee isinitti taasaa jiru kun eerool jedhama. Akkasuma baakgiraawundii irraa finne imeejii yookaan stook irraa finne yookaan viidiyoo gara biraa finne kan nuyi irra galchinee haasofnu immoo maal jedhama? Biiroolii jedhama. Akka isa nuyi haasaa jirru dabalata informationii gara biraa finne kan nuyi irratti daddaballee agarsiifnu inni immoo biiroolii jedhama jechuudha. Kanaafuu viidiyoo quality guddisuu keessaa inni tokko biiroolii dabaluudha jechuudha. Imeejii ta'uu danda'a, viidiyoo gabaabaa ta'uu danda'a, spiikerii garaagaraa ta'uu danda'a, barreeffamoota ta'uu danda'a. Warri kun walumatti qabatanii biiroolii jedhamu jechuudha. Kana yeroo fayyadamnu garuu koopiraayit irraa kan firii ta'anii weebsaayitoota garaagaraa irraa daawunloodii goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Stook viidiyoo jechuudha. Inni gara biraan viidiyoo quality kan guddisan keessaa tokko overall sound jechuudha. Saawundii keenya akkamitti edit goonaa, background muuziikii akkamitti galchinaa, akka bifa nama jeequu hin dandeenye jechuudha. Inni sadaffaan sound effect jedhama. Sound effectiin maalidha? Saawundiin keenya effektii akkamii akka uumuu qabu yookaan fakkeenyaaf waa'ee waan tokkoo kana naasaa jiru fakkeenyaaf waa'ee biiroolii naasaa biiroolii asitti agarsiisaa jira yoo ta'e biiroolii daftanii akka argitanii fi yeroo biirooliin asii dhufu asii immoo saawundiin dhageessisuutu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe godhaa yeroo jedhu sagaleen akka isin subscribe gootan yookaan barreeffamni subscribe jettu akka dhuftee isin beeksisu kiliikiin jiraachuutu irra jiraata jechuudha. Inni gara biraan effect kan jennudha. Viidiyoo editingii keessatti baay'ee viidiyoo quality keenya kan dabalu maalidha? Effect kan jennudha. Akkuma sila dubbadhe sound effectiin jira. Akkasumas viidiyoo effectiin jira jechuudha. Viidiyoo effectii CapCutiin
ofuma isaatiin isinii dhiyeessee effektoota baay'ee isinii dhiyeessee waan jiruuf gara fuulduraatti waliin ilaallachuudha kan waliin ilaallu keessaa isa tokkonis akkasumas inni itti aanu tiraanziishinii jechuudha. Tiraanziishinii yeroo jennu waa'ee wanta tokko haasoftanii yeroo fixanii waa'ee wanta gara biraatti gaafa ceetanii viidiyoon keessanii zi'u jedhee akka hin galle yookaan ariitiidhumaan kuubu jedhee akka hin galle viidiyoon gargar citee jiru tokko qaayidhee akka hin galle yookaan zi'u jedhee akka hin galle mooshinii bareedaa yeroo isin fayyadamtan jechuudha. Inni itti aanee jiru tekestiidha. Tekestii yookaan kaapshen kan jennu tekestiin bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Tekestiin yeroo waan tokko ibsu barbaannu tekestii barreessinu jechuudha. Kaapshen yeroo jennu immoo wanni nuyi afaan keenyaan haasofnu jala kanarraa akkamitti haasaa deemnu duukaa afaan keenya duukaa akkamitti haasaa akka deemu kan nuyi irratti galchinudha jechuudha. Isas wajjin ilaallachuudha. Inni taanu mooshinii jechuudha. Overall motion, text mooshinii ta'uu danda'a, captionii ta'uu danda'a, image mooshinii ta'uu danda'a, video mooshinii ta'uu danda'a. Inni kun quality video keenyaa keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu kutaan kun isinitti dhedheerachuu danda'a. Yoo danda'ame kutaa kutaadhaan isinii dhiyeessuu yaala. Nana manaa kutaa kutaadhaan viidiyoo kana daawwattanii mana barumsaa tokko iyyuu tuudhatanii baratin viidiyoo editerii beekamaa akka taatanii, content creatorii beekamaa akka taatanii jala muree isinitti himuu danda'a jechuudha. Waan inni isin barbaachisu gara kuteenyaa fi nan danda'a yaada jedhu duwwaa bilbila tokko qofa qabaachuu isin barbaachisa. Kanaafuu kutaadhaan waan isin dhiyeessu akka isin qaqqabu yoo barbaaddan subscribe godhaatii mallattoo beelii kana tuqaatii ariitiidhaan akka isin qaqqabuu fi nama hordofan isiniin jedha. Guddaa galatooma itti haafuuf.